mana keessa gaatee gaafa si naqxee bakkee bulu ati maaltu sitti dhagaamnaan naa deebisaa jettee gadi baatee haasofta qoy. Hayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafune ijoollee hordoftoota walaa butuuf ijoollee qaqqaalii jirtu. Har'a ajandaa tokko fidee dhufe. Ajandaan kunis Facebook fi YouTube irratti fiiguu jira. Inni tokko jaartii na jala hatan jedha, tokko immoo jaartii hate jedhee himatamaa. Inni jaartii hate mucaa Arsiiti. Ka jaartiin jala hatamte immoo dhalataa Jimmaati. Namoonni hedduun Facebook kanarratti waan kana ajandaa godhanii akka waan Arsiin guutuu waa balleessite yookaan akka waan Jimma guutuu waa balleessite Jimmummaa fi Arsummaa wal arrabsuu jiranii kun ammoo tasumayyuu sirrii miti. Namni waa balleesse nama lama jechuudha. Nama lamaa jedhee ammoo kutaan guutuu wal arrabsuun yookaan namni hedduu wal arrabsuun hin barbaachisu. Maaliif nama lama waa balleesse? Namni lama waa balleesse kutaan guutuun dirqama wal arrabsuu yookaan ammoo walitti mufachuu hin qabu jechuudha. Yoo danda'ame ijoollee sallamii fixuu fi dadhabamootu dhiisudha malee wanni namni kutaa walitti bu'ee wal arrabsuuf hin jiru kan akkasitti akka hubattan isin jechuu barbaada. Inni biraa ammoo Abdussee live irratti Facebook isaa waraabuu argee achirra viidiyoo haga tokko waraabee isin fide jala lachuurraa yoo dhukkee kaasee jira. Ka hates ka jala hatames. Ka jala hatames Facebook irratti bahee jaartii xiyyeena jala hatanii naa deebisaa baarreechuun shee miti. Ishiinuu jibbitee biraa deemte waan ta'eef naa deebisaa jedhee boo'uun sirrii miti. Haatellee ammoo jaartii namaa kabaafate jechuudha maal hataallee kabaafatillee janaajanee baafatillee jaartii namaa ni kaa qabdu sobee baafachuun tasuma sirrii miti. Lachuu sirriin goone jechuudha. Kanaafuu garaa yaada isaatti isin dabarsaa isin ammootu Jimmaa fi Arsii jettanii wal arrabsuun yookaan walitti mufachuun hin barbaachisu dhimma nama lamaati jechuudha. Dhimma mucoon takkattiin nama lama kaan biraa deemtee kaan bira dhayitee waa balleessite malee wanni namni Jimmaa fi Arsii wal arrabsuuf hin jiru jechuudha. Kabooyuu sirrii hin jiru, kaatee sirrii hin jiru, mucoon deemte sirrii hin jiru. Kanaaf akka Arsii fi Jimmaatti walitti mufatinaa jechuu barbaadee hordoftoota walaa butuuf asumaan gara sagalee mucaa xiqqoo isin dhageessisee abbaa jaartiin jala hatamte sanirraa aansee viidiyoo haasaya Abdussee isin dhageessisaa turtii gaarii. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Inni kijiba akkuma jirutti intaloon dhalattuu godina Jimmaa Nagommaa ganda Bashaashaati. Ani immoo ijoollee geeraati. Intaloo kana xalabaan baasee akkuma jedhamu xalabaa dhufte jechuudha. Reyaala arabni waggaa tokko hojjechiisee birrii dhoowwatee reyaala 3,000 kaffaleen baasee reyaala 3,000 kaffalee baasee itoon araama tokko irratti hin godhin jechuudha. Biyya dawwalee maatii sitti dawwalee nikaa godhee reyaala 500 ergana ammoo birrii nikaa reyaala 500 ergisa xalabaa baasee. Mana keessa gaatee gaafa si naqxee bakkee bulu ati maaltu sitti dhagaamnaan naa deebisaa jettee gadi baatee haasofta qoy. Yaa jara keenya maal abbaa keetiitti ati otuu dhiira taatee gaafa inni si jala baasu ati immoo ixifiidhaan waa biraatiin tabaqqalachuu qabda. Dhiirummaan siif dawwalee siin haasa'aara. Biyya tokko keessa jirta gadi baatee liibii irratti of xiqqeessiteeti yoo haasoftaati yaaboo. Yaa ummata mudhii gadi yaa gurbaa mudhiidhaa gadi dubartiitii bar dhugaan siima. Ati maqaa dhiirota hunda nyaatte jechuudha. Bulkuusiin jenna jechuudha. Dhiirri takka dhiira tokko sodaatee yookiin dhiirri tokko arraba qabaaf milaas halluu jaalala kenneefi jalaa wanti ni jedha. Milaas kaalloo jaalala kennuufi dadhabdeetiyyuu yoona ati birrii siin mana ijaazaatii hojjettee sitti fiddu qofittii fuutee lax goota akkamitti dubartiin si wajjin itti dhiyeedha. Baga si dhiiftee baatu. Baga si dhiiftee baatee siin jedhaan. Baga baafate dhiiranni si jalaa baafate. Hangandummaaf miti. Dhugaan jirtu kanuma. Shamarran ittiin faradina shamarran otuu namni jaalala kenneefi yoo akkam ta'e qanii tokko baatee jaarsa qabaataa bakkeen bultu. Si jalaa bahuudhii fi otuuti jaalala kennitee fi kunuunsitee si jalaan baatu. Dhugaan jirtu kana. Qaata of ajjeesuu qabdaa siin jenne nuti. Jabaadhuutti gamad gisa. Si baagoo bitat yeroo kanatti wanta riinuuti ni jabaadhuutti of balleessi. Akkasi. Iccitiin kana olii hin jiru. Ati maqaa dhiirotaa nyaattee jirta. Dhiirri tokko gadi bahee jaartii inni jala hatamte jaartii kan birrii ishee ta'e kiisiidha silkiisi jala hatee fiige see ta'e. Nama bar nama lubbuu qabu isiinis nama asabuu dandeessu eenyu naa ta'a jetteetiyyuu abbaa barbaadde wajjin jiraachuu mirga guutuu qabdi. Jedhama farankaa wayii yookiin birrii wayii mallaqa wayii kiisiidhaa si hate seetamoo kan itti gadi baatee haasoftu. Dhiira jechuun atis obboleettii isaa jalaa fuutee ergisiisuu qabda arraba yoo qabaate. Arraba yoo qabaatte alanni jaartii keessa jala baasu ati immoo obboleettii isaa fuuta. Akkanatti nama tabaqqalatan malee gabbaanii hombaan kun dhaqaa dhiirotaa nyaachuudhaaf jaartii kan koo akkana na goote ulfa moolee
warri gabbaa'ee dubbatuuf ishee miidha warri gabbaatanii fi xabaqaataatanii fi jaartii nama hatanii maaloo maaloodha jettan anamma immoo achi kana fixe bulguchatti boodan deebe lammaffaa irratti garuu warri bulguun immoo jaartii namaa nama jedhaa baastan isin qoyi warri immoo jaartii namaa jedhaa baastan dandeettii wayii isinitti fakkaatin isiniif hin nan dhufa anan akkana dubbadhu waan hin isin jajaaru yookiin baga baafatte isin jedhaaru seyin ati warri jaartii namaa baafachuu yookiin immoo fireendii namaas haa ta'u wanti ni jettan kun yoomuma shamarran kabaja qabdu yookiin shamarran kabaja qabdu fuutu isinoo shamarran ijoolleen jimmaa qeerroon jimmaa warri kabajaa qabu wajjiniin jiraatee intinii jedhe yookiin nuti harka muka gogaadhaan tuquu dhiisi jala fiffiigdanii gangalattu warri immoo dhiirri amma nuti akkana sababa nu jaallattuu dhufte jettanii of jajuu barbaadan waslaatton jechuudha isin warra jaartii obboleessa ofiitti gangalachuu beeku jechuudha jaartii obboleessa keetii jaartii obboleettii keetii manatti dhiifnaan warra jaartii obboleessa ofii hin dhiifnedha isin summii arraba jalaa qabdu dhugaa jirtu immoo isinitti himna waa intini miti isin namaaf nama wal jibbisiisuu duraan rabbiin arraba keessan irra kaa'e marfinaachuu malee waa gootummaa wayitiin utuu hin taane duruma waggaa 150 jala waggaa 150 dura arraba keessan irra summii namaaf nama wal jibbisiisuu qabdu summii akka buutiidha isinis warri jaartii nama jalaa baafanne maal jettanii akka gootummaatti of ilaaltan warra buutii takka ammoo shamarran kabaja qabdu yoom takka takkitti ijoollee jimmaa nutu akkana godha shamarran jimmaa maal taati jettan yoom takka shamarran jimmaa warra kabaja qabdu fuutanii beektan isin warra nuti yookiin ijoolleen jimmaa janajjanuudhaaf illee salaamataa hin jenneentu dhuftanii kana gootanii afaan bantu malee takka shamarran jimmaa kabaja qabdu yoom fuutanii beektan amma shamarran arsiitiif rabbiin kadhadhaa shamarran arsii hiriira bahuu qabdu dhiirri keessan bulguun keenya jala fiffiiguu isa nuti janajjanuudhaaf taatee oofne jala fiffiiga isinoo amma maaltu isin fuudha qoy shamarran arsii waaqayyo obsa isiniif hakan lafatti hafuun keessan qurxii jarri isin otuu isin kabajaan teessanuu haftee keenya jala fiigu dhiirri keessan otuu nuti dhaggeeffat otuu isin kabajaan shamarran arsii lafa teessanuu akkam haftee keenya waan nuti ofirraa hambisnee abbaan barbaade itti fayyadame maalanjaa jala fiigu jarri isin maal taatan isin hin fuudhanu maaliif kan keenya haftee keenya isin nuti tuffannee dhiifne jala fiigu qoy dhiironni warri bulguun jechuudha mee kabajaan shamarranuma ajimmaan keessa shamarran kabaja qabdu hin fuutanu yookiin shamarran keessan hin fuutanu bulgoota warra nuti tuffannee dhiifne karaarraa intini jettanii shamarran akkana goone jettu yaa bulgoota shamarran kabajaa yoom fuutanii beektu isinoo bulguun jaartii namaa warra namni itti fayyadamee taatiyaa yookiin yeroo kennuufi dhiise baafatan amma angurbaan maattis hin faradu gizee tokko isanni gabbayee dubbatin iyyuu itti aare malee isa gurbaan gabbayee dubbatin itti aare malee yoona gurbaan intalas bakka intinii godheetuma dabbartee jennaan dhiise isiin bakka inni goowwaa'uun dhufee jechuudha silaayyuu namatti boohuu beektu isin lubbuyyee koo halkanii guyyaa silkii namarraa cufuun beektan warri bulguun warri jaartii namaa baafanne jettan silkii shamarran irraa sa'atii 24 haasoftanii gurbaan amma yeroo kennuufi didee jennaan ati itti boossee gangalatte yoo na fuutee galte dhuufuun jechuudha jara keenya isin yoomuma shamarran kabaja qabdu fuutu shamarran haftee ijoollee jimmaarraa haftee fuuchuu dhiiftanii haftee ijoolleen jimmaa mukaan tuquu didde jala gangalachuu dhiiftanii yoomuma shamarran kabaja qabdu mee keessan kabajaan maaf hin fuutan dhuftanii keenya sanuti tuffannee dhiisne jala gangalattu jaartii namni yookiin yeroo kennuufi didee jennaan bakka eeggattee dadhabde hawwu godhattanii maal isin nama bar ofit tuffattanu moo bakka shamarranuma haa taatu jettaniituma shamarranuma takkaa ijaan argineedhaaf tortoraa waan hin argine jala fiffiigdu isin waan kabaja qabdu fuudha waan kabaja qabdu fuudhi yaa dhiirota arsii dhugaan siima maqaadhaa isitti beeluu dhiironni arsii kabajaan shamarran kabaja qabdu fuudha haftee namaa jala fiffiiginaa isinis waan jaarsii yeroo kennuufi didee taate amma naan talli kaleessaati jaartii namaa baafattee gurbaa yoona yeroo kennuufi dideetuma bakka biizii taanaanuma eeggattee dadhabdeetiyyuu tortoraa kana duuka galte ati yoomuma sa namni ciccitaan quxii ijoollee jimmaa keessa jiru fuudhaa teessa qoy yoomuma shamarran kabaja qabdu fuuta of ta'iitii shamarran kabaja qabdu fuudhi haftee ijoollee jimmaa jedhan fiffiigin jennee itti himna jaraanis warra jaarsaaf jaartii addaan baasuudhaan beekamu arrabni jaraa summii arrabni kan keessan summiidha jechuudha jaarsaaf jaartii wal jibbisiisuudhaan beekamtu nama addaan baasuudhaan beekamtu waan haftee malee immoo takkaa kabajaan hin fuutan dhugaan jirtu kanuma isinitti himna
gaafa gabbaatanii laayivii irratti nuti goota shamarran ijoollee jimmaa jalaa baafanna jettan haftee ijoollee jimmaa baafattan malee mee shamarran ijoollee jimmaa kan durbummaa qabdu yookiin kan hin heerumin yookiin kan heerumtee lafatti nafin fuutanii isa kan beektu iyyuu of jajuudhaaf hin dinettan. Haftee keenya haftee ijoollee ijoolleen jimmaa gaafa jaalalaa wajjin jiraata yoo isin amala dhabde intini jedha. Gaafa siyyuu isin immoo jala gangalattanii halkanii guyyaa silkii taasoftanii lubbuyyee yenee fikur yenee maar gangalattanii waggaa meeqa taasoftaniitiyyuu fuutu malee isaayyuu yoo intini jettu. Akka waan gootummaa wayitti ilaalina. Haftee namaa fuudhanii intini jedhanuun dhiirummaa miti. Dhiira jechuun shamarran jimmaa kan kabaja qabdu jananii jaalalaan ijoolleen si jaallattee sitti heerumuudha malee hafteen eddee barbaadetti goga. Hafteen eddee namni muka gogaadhaan dhaqudhame du'uurra jedheetti sitti goraa jira jechuudha. Hanti indeet abbaat nuu የሰውን ትራፊ የምታገባ hamma yoomitti haftee ijoollee jimmaa haftee ijoolleen jimmaa tuffatee dhiise fuudhatee isaan of ta'ii shamarran jimmaa qaqaaliin takkaa takkitti waslaattaa akka keessanitti ni heerumu. Dhugaan jirtu kana. Dhugaan jirtu kana. Anammaa wanti na gaddisiisu yaa shamarran Arsii hiriira bahaa dhiirri keessan haftee ijoollee keenyaa jala fiiga maal balleessitanii jennaan isin dhiisanii nu jala fiigu qoy maal inni jarrii miskiinoot akin qamisii ta'uusa inteet abbaatu no ati badhaaf maal abbaa keetti itti garagaltee dhuufta sin shamarran yoo ati waa nyaata barbaachisi biran dhuftu bar kan ati jaartii fuutuuf uffata sii miicitee ammattee akkati dhuufuutti dhuufaa raftuuf otuu hin taane ይፈልጋሉ ይበላሉ ያ ስራ ምን አይነት ቡልኩ ነው ገዲ በየሞና ዴቢሳ ጀዴ ቦአቦ ታይ ወዲዮቶ ሚሊዮን ሜቀት ኢትዮጵያ ከዘ ጅራን ይፈምኑ ጋፈቹ ቀበ ጉርባው ጉረ ቀባኑ ፊዳ ጉርባሱ ደረቢያ ጅ ጀባዳ አባን ቤክተር ጀባዳ ፊዳ ኢሮተ ሁንደ ይፈማ ጋፈቹ ቀበ ከዘቲሞ ኢሮተ ኬኝ maqaa keenya nu nyaate bulguun gabbee hoola isammoo ijoollee eenyuti kan liivii waraabaa fi jiru eenyuun bira taa'ee waraabaa ture abdii koomidiiti moo gurbaa wayiiti kan bira teessee liivii dabarsaa fi ture yaa ibnal kilaab yaa ibnal kalb tu maqaa nu nyaatte ati anatu samiitti sin dhawe tokkoon kan kee ijoollee keenya taatee ganda biraa jala deemta taanaan